Nagaan Waaqayyoo siifatu kuni luba gammachuu olaanaati. Yeroon nuti amma keessa jiru kuni yeroo baay'ee rakkisaadha. Keessumaa amantootaaf waldaa kiristaanaatiif yeroo danqama guddaadha. Sabi keenya muddama guddaa keessa jira. Rakkina guddaa keessa jira. Dhiibbaa guddaa keessa jira. Dararami adda addaa bifa adda addaatiin irratti ta'aa jira. Keessumaa yommuu ijoollee ol adeemuun gaaffii qaban gaaffii dhiyeeffatanii fi deebiin isaanii du'a ta'u. Namni yakka malee yeroo inni hidhamu afurri namaa iddoo tokkotti walitti ukkaanfamee yommuu gadi qabamu. Maalidha qoodii waldaa kiristaanaa? Maalidha qoodii waldaa kiristaanaa warra geggeessanii? Inni kun gaaffii baay'ee cimaadha. Waldaan kiristaanaa kan Waaqayyoo godhu yookaan kan sagaleen Waaqayyoo nu abboomu ala gochuun isheerra jiru. Isuma sagaleen Waaqayyoo ishee abboomu, isuma sagaleen Waaqayyoo nu abboomu duwwaadha kan gochuun nurraa eegamu. Isa kana duwwaa gochuu akka dandeenyu Waaqayyoo nu gargaara. Si'a tokko tokko muddamni akkasii gaafa nutti dhufu isa sagaleen Waaqayyoo jedhu caalaa dhiibbaan alaa nurra jiru sodaan nuti akka namaatti of keessaa qabnu danqama guddaa nutti fida. Inni kun egaa tajaajila keenya irratti, waamicha keenya irratti, dhuga ba'umsa waldaa kiristaanaa irratti danqama ulfaataa fiduunsaa hin hafu. Kun seenaa waldaa kiristaanaa keessatti kan beennudha, kan darbeedhas, kan ammas keessa jirrudha. Haa ta'u malee guyyaa irraa yerootti gabaabduu kana qabnu keessatti sagaleen Waaqayyoo maal nuun jedha? Sagaleen Waaqayyoo maal nu gorsa? Haala akkasii keessatti maal akka goonu nu gorsa? Isa jedhuun akka walii ilaallu barbaada. Battala kanaaf sagaleen Waaqayyoo filadhee macaafa fakkeenyaa boqonnaa 31 lakkoofsa 8-9 irra jira. Ilaa akka jedha. Ati warra ofii isaanii dubbachuu hin dandeenyee fi dubbadhu. Warra abbaan irra hin jirree fi dhugaa isaaniif eegi. Isaaniif dubbadhu, firdii qajeelaa isaaniif kenni. Warra hiyyeessotaa fi warra wanta barbaachise dhabee falmiif jedha. Kun kan jiru macaafa fakkeenyaa boqonnaa 31 lakkoofsa 8-9tti. Dubbii kana yoo gadi fageessine ilaalle asii achi deebine akka ilaalluun barbaada. Yeroo sabi Israa'el muddama guddaa keessa lixan namni isaan dhaga'uu dhibe. Yeroo cunqursaan irratti baay'atee iyya isaanii namni dhaga'uu dide. Mootiin warra isaan bulchan maatiin Fariyoon dhaga'uu dide. Fala dhabane of gargaaruu hin dandeenye. Hin iyyani. Yommuu isaan iyyanii Waaqayyo hin dhaga'ee jedha teessoo isaarra. Waaqayyo dhaga'eetu ofii isaatii gadi dhufe. Musee kaaseetu saba Israa'eliin akka dhaga'u geggeessaa kennee fi muddama sana keessaa isaan baase. Waldaan kiristaanaa kan isheen gochuun irra jiraatu, amantoonni kan isaan gochuun irra jiraatu, nuti warri hojii wangeelaa hojjennu kan gochuun irra jiraatu waanuma sagaleen Waaqayyoo nu abboomudha. Innis immoo akkuma amma dubbifanne maal jedhaa? Ati warra ofii isaaniif dubbachuu hin dandeenyee fi dubbadhuudha. Waaqayyotu ofiidhuma isaatii warra jireenyi isaanii bitatti gale, warra ofii isaaniitii dubbachuu hin dandeenye, warra miidhamani, haadha hiyyeessa, warra mirgi isaanii irraa fudhatame isaaniif dubbata. Isa isaaniif dubbatu kanatti immoo akka dubbannu nu waame. Raajota tu dubbachaa ture kakuu moofaa keessatti. Nuti immoo irra karaa Gooftaa Yesuus Kiristoos ayyaanan kan gara kanatti, gara qulqullummaa kanatti, gara gaarummaa Waaqayyootti walitti qabamne isa kana gochuutti waamamne. Wanti nu goonu warra sagaleen isaanii dhaga'amuu didee fi sagalee isaanii dhageessisuudha. Dubbachuudha. Mirgi namaa yommuu miidhamu, namni yommuu rakkatu, namni yommuu mootummaan itti darbu isaan warra miidhame sanaa fi dubbachuudha. Dubbachuun kun bifa baay'ee qaba. Karaa adda addaa ta'uu danda'a. Waan hundumaa dura dubbannaan kadhannaadha. Waaqayyo duratti dhiyeessina. Waaqayyo akka inni ayyaana isaatiin gara saba keenyaa ilaalu, gara warra nama miidhanii ilaalu, haala adda addaatiin wal qabatee kan jiru dhimma isaa kan ilaalu hundumaa Waaqayyo akka ilaaluu fi Waaqayyoon kadhanna. Inni kun hundumaa dursa. Kadhannaan hundumaa dursa. Utuu hin kadhatin gara Waaqayyootti hin fidin
yoo calluma jennee wanta hin beeknetti seenne rakkina guddaa keessa dhaquu dandeenya. Yaadattu yeroo darbe waa'ee Nahimiyaa garaasaa keessaa gadde waa'ee miidhama saba isaatii yaade waa'ee dallaa masaraa Yerusaalem jeeqamsa. Garuu wanta inni godhe hundumaa dura Waaqayyoon kadhate. Waaqayyoon yommuu kadhannu mul'ata nuuf kenna. Tarii arraan dan qabna ta'a waan goonu dhabne bitaa nutti gale maal goona maal gochuutu nurra jira. Waaqayyoon haa kadhannu. Waaqayyoon mul'ata nuuf kenna. Maal akka gochuun nurra jiru nutti agarsiisa. Attamittiin akka dubbannus nutti himaa nutti kenna. Karaa isaas nuuf bana wanta ta'eef. Yaada tokkoon qalbii tokkoon Waaqayyoon kadhachuun barbaachisaadha haala akkasii keessatti. Waaqayyo karaa ittiin dubbannu karaa ittiin dubbii kana gara ifaatti baafne akka inni qajeeluuf dhiibbaa irratti goonu Waaqayyo nuuf kenna wanta ta'eef. Inni kun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo amma fakkeenyaaf kutaa kana keessatti ati warra ofii isaaniitiif dubbachuu hin dandeenyeef dubbadhu. Eenyudha isaan? Warra ofii isaaniitiif dubbachuu hin dandeenye, warra miidhaman jechuudha. Warri mirga isaanii irraa fudhatan, warra hidhaman jechuudha. Warra beela'an jechuudha. Warra rakkina adda addaatiin danqaa adda addaa keessa galan jechuudha. Isaan kanaafi arra kan iddoo Waaqayyoo bu'ee dubbachuun irra jiru waldaa kiristaanaati. Ulee Waaqayyoo baattee harka ishee keessa jira wanta ta'eef. Sagalee Waaqayyoo. Sagalee Waaqayyoo kun immoo wangeelaa fi seera qaba. Isa duwwaa moomin maal jedhaa warra abbaan irra hin jirree fi dhugaa isaanii eegii fedha. Isa duwwaa mini isaaniif dubbadhu firdii qajeelaa isaaniif kenni warra hiyyeessotaatii fi warra barbaacha dhabanii fi falmi jedha. Kanaafi tokkoffaani warra dubbatee dhageessifachuu dadhabee fi dubbatanii dhageessisuun qooda waldaa kiristaanaati. Qooda amantootaati. Warra carraasaa qabu. Inni lammaffaani abbaan kan irra hin jirre jedha. Haalli biyya keenya keessatti ta'aa jiru wanti adda addaa yommuu teenye ilaallu muddamee namni keessa jiru akka wanta abbaan irra hin jirreeti. Akka nama qeesaarra namni godaaneeti. Namni dhimmisaa ilaalu. Kanaaf uummati danqama guddaa keessa jira. Baay'ee nama gaddisiisa. Yaadi keenya hin caba. Isa kana keessatti garuu waldaan kiristaanaa inni sagalee Waaqayyoo qabatee waa'ee abbaasa biyya lafaa duwwaatu hin ta'in abbaasa waaqarraa isa danda'aadhaa fi isa waan hundumaa iddootti deebisuu danda'u seenaan kan harka isaa jiru qabatanii dubbachuun barbaachisaadha jechuudha. Isaan kanaafi sagalee ta'anii dubbachuun warra sagalee hin qabneef dhugaa isaanii ifatti baasu. Hiyyeessota. Hiyyeessi maayin? Si'a baay'ee waa'ee hiyyummaa kana nuti waa'ee dhuma horii duwwaatti ilaalla. Hiyyummaan horii duwwaa miti. Hiyyummaan hafuuraa jira. Hiyyummaa hafuuraa jira. Hiyyummaan foonii jira. Keessumaa inni haala amma keessa jiru kun hiyyummaa dinagdeetii fi hiyyummaa siyaasaati. Hiyyummaa seeraati. Seerri hin jiru. Sabi dinagdeen isaa harkaa ba'eetu rakkina guddaa keessa jira. Isaan kanaafi falmuun barbaachisaadha. Iddoo Waaqayyo nama dhaabu dhaabatanii karaa qajeelarra dhaabatanii. Inni kun barbaachisaadha. Akkamittiin egaa? Akkamittiin goona? Inni kun gaaffii barbaachisaadha. Si'a baay'ee muddama kana keessatti waan goonu wallaala duwwaatu hin ta'in akkamittiin goonaadha. Waldaan kiristaanaa akkamittiin gootiidha. Yeroo hundumaa waldaan kiristaanaa hawaasa keessatti iddoo qajeelaa dhaabachuutu ishee irra jira. Iddoo Waaqayyo ishee dhaabe. Iddoo namooti dhaabbatan utuu hin ta'in, iddoo moototi ishee dhaabuu barbaadan utuu hin ta'in, iddoo Waaqayyo ishee dhaabe sagalee Waaqayyoorra. Sagalee Waaqayyoorra dhaabannee jirra yoo ta'e ija jabinaan dubbachuu hin dandeenya. Ija jabinaani warra nama miidhanitti dubbachuu dandeenya. Ija jabinaani warra gaaffii adda addaa kaasanittis akka isaan gaaffii isaanii karaa qajeelaa irratti dhiyeeffatanii gorsuuf jajjabeessuu dandeenya. Sagalee Waaqayyoorra hin jiru yoo ta'e firummaa garaagaraa firummaa qajeelaa hin ta'in keessaa baanee iddoo biraa dhanneerra yoo ta'e si'a tokko tokko namatti dubbachuun danqaa ta'uu danda'a. Akkamittiin dubbanna isa jedhuuf garuu fakkeenya macaafa qulqulluu keessaa iddoo tokko akka waliin ilaallu barbaada. Inni kunis immoo macaafa moototaa isa duraa boqonnaa 17 irra jira. Keessumaa waa'ee Daawit beektu. Daawiti nama Waaqayyo filateedha. Saa'ol booddee. Saa'olii Waaqayyo filatee filannaa isaa inni ofirratti eeguu waan dadhabee fi waan adda addaa keessa waan galee fedha Waaqayyo keessaa waan ba'ee fi Daawit nama wallaalaan filame. Nama hoolaa tiisutu
waaqayyo fuudhee mootii godhe. Gaafa waaqayyo fuudhee aangoo kennuufi Daawit aangoo isaa gar malee dhimma itti ba'e. Waaqayyo nu haa eegu. Aangoo waaqayyo nuuf kenne, carraa waaqayyo nuuf kenne akka malee itti dhimma ba'urraa waaqayyo nuuf haa eegu. Dhumi isaa gaarii miti wanta ta'eef. Kana booddee Daawiti seenaa sadan gabaabsaa seenaa isaa baay'ee keenya beekna wanta ta'eef aangoo qaba, waan hundumaa qaba. Kanaaf mana isaa keessatti dhaabbatee jiru ollaa isaatii dubartii namaa arge. Itti bareedde, itti tolte. Egaa mootiidha, mootii maaltu dhowware? Haadha manaa namaa fudhate. Baay'ee keenya akkasumatti gaafa waaqayyo carraa nuuf kennu, gaafa nuti ol baanee aangoo harkatti qabannu, kan nutti mul'atu tajaajila dura saamuudha miti, nama miidhuudha miti. Akkuma kana Daawitis rakkina kana keessa lixe. Rakkina maalii keessa lixe? Haadha manaa namaa fudhachuu, qabeenya namaa, jireenya namaa. Kanuma immoo kan nama hiyyeessa, kan loltuu isaati jalaa fudhate. Jalaa fudhateetu yeroo inni seenaa isaa guutummaa ilaaltanii fudhatee jalaa fudhatee dhaabe duwwaatu hin ta'in isa qabate sana immoo hambifachuudhaa fi abbaa manaa ishee lolatti erga. Mee ilaala kana hammina namaa. Maalii beektu gaaffiin sun lammaffaa gara isaatti akka hin dhumnee fi isa immoo balleessuudhaa fi gara lolaatti ergee lola durayyuu immoo fuula dura lolaa akka inni dhaabbatuuf. Isa kana macaafa keenya keessatti macaafa moototaa macaafa moototaa lammaffaa boqonnaa 11 achi dubbifachuu dandeenya. Naataan egaa dhufe raajiidha inni kun. Naataan nama sagalee waaqayyoo baatee deemudha. Amma gaa yommuu badiin kun hundumtuu baduu maal gochuutu irra jira? Mootiidha itti dubbachuu dhiisuutu irra jira. Itti dubbachuutu irra jira sagalee waaqayyoo akka jira wanta ta'eef. Sagaleen waaqayyoo amma dubbifanne maal jedha? Warra miidhamani, warra itti darbame, warra sagaleen isaanii dhaga'amuu dhabeef dubbadhu jedha. Kanaafii dubbachuu ture. Garuu ogummaan dubbachuu ture. Fakkeenya inni dubbate yaadattu? Fakkeenyaan dubbate. Yaa mootii kana goote jennee jalqaba dhaqee. Fakkeenyaan itti dubbate. Fakkeenya itti hime. Fakkeenya sana dhaggeeffateetu booda dhumarratti mootiidhaan firdii maalii laatta gaatiitti jedhen Daawitiin. Akkas taanaan wanta natti dubbate kun baay'ee hamaadha. Seera keessaa ba'eera. Firdiitu ta'uu malaa jedhe. Namichi du'uutu irra jira jedhe. Dhumarratti Naataan yaa mootii jedhe. Inni kun gaasii jedhe. Mootinni Daawit gaddee lafa dha'ee boo'ee waaqayyoon dhiifama gaafate. Mootota qalbii jijjiirratan waaqayyoon nuuf haa kennu. Geggeessitoota waan balleessan irraa deebi'an waaqayyoon nuuf haa kennu. Nunis waaqayyoo nama akkasiin waa godhu, nama balleessaa isaarraa deebi'uu danda'u. Qoodi waldaa kiristiyaanaa gaasa kanaadha. Jechuun dubbachuudha. Garuu ogummaan dubbachuudha. Ogummaa sagalee waaqayyoo keessatti. Battala isaa beekuun namarra jira. Yeroo isaa beekuun namarra jira. Akkaataa itti dubbatanis beekuun namarra jira. Caal jedhanii dhaggeeffatanii dhiisuun garuu cubbuu guddaadha. Maaliif isinitti fakkaata? Biyya lafaa kana keessa gaafa jiraannu wanti tasa giddu galeessa jedhamu hin jiru. Dhaggeeffachuu keessatti, ilaaluu keessatti. Yommuu sabi miidhamu, yommuu jireenyi namaa badu, yommuu ija keenyaan arginu gaaffii qabuun kadhanna. Kadhannaa irratti dhaabbachuun keenya rakkina guddaadha. Maaliif isinitti fakkaata? Sagaleen waaqayyoo Yaaqoob boqonnaa 1:22 irratti maal jedha? Warra dubbicha hojiirra oolchan ta'a malee warra dhaga'uu duwwaadhaan of gowwoomsitan hin ta'inaa jedha. Jechuun kadhachuun keenya gidduu keenyatti dubbachuun keenya gaarii. Inni kun garuu gadi ba'ee mul'achuutu irra jira. Nuti kan itti waamamne ibsaa ta'uudhaaf. Egaa gaafa ibsaa ta'an nu gubannaa jechuudha. Amma tokko rakkinni isaan waan baay'ee keessa galuu dandeenya. Namoonni nu batu ta'a. Nu ceepha'u ta'a. Yookaan immoo waan adda addaa nuti dhufuu danda'a ta'a. Aarsaa baasuun jira. Garuu amantii keenya sanaa dhaggeeffannee dhuma raawwachuutti waamamne. Dhaggeeffannee gochuutti waamamne. Gochuudhaan immoo kan amantootatti waan hundumaa dura bu'ee agarsiisu waldaa kiristiyaanaati. Luboota waldaa kiristiyaanaati. Kanarraa kan hafe amantii yaadaa duwwaa ta'a. Amantiin yaadaa immoo nama hin fayyadu. Hin gargaaru. Hin balleessa iyyuuti. Cubbuudha iyyuuti.
dhageenyee jiraachuu dadhabuun cubbuu isa hundumaa caaluu gufuudha. Si'a baay'ee of qusannee gar tokkotti godhuu dandeenya ta'a. Yookaan nuti kana keessa hin galluun gadi galeessa taanaa hin. Lafa miidhaan akkasii jirutti giddu galeessa wanti jedhu jiru. Yoo cal jenne gara warra nama miidhaa jiru gorree jechuudha. Cal jechuudhuma keenyaanii achi keessatti qooda qabaachaa jirra. Kanaaf cal jechuu dhiifnee gara warra miidhamanii gorree dubbachuun gara Waaqayyoo goruudha. Lafa Waaqayyo ofii isaatii dhaabbate dhaabbachuudha. Lafa Waaqayyo ofii isaatii dhaabbate dhaabbachuu akka dandeenyu Waaqayyo nu gargaara. Waaqayyo warra abbooti irra hin jirre, warra miidhamani, warra gatamani, anaaf siin dhuunfaa keenyatti warra cubbuun nu mo'atee cubbuun jireenya keenya daariitti achi deebisetu gara keenya goree gara qajeelatti nu deebise. Seenaan macaafa qulqulluu kanumaan guutee jira. Yaadattuu Gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Gooftaa Yesuus Kiristoos komeen isaa inni guddaan maaliin mootota bira dhattee miti. Komeen isaa inni guddaan maaliin cubbamoota bira dhattee ture. Maaliif dubartoota wajjin haasoftee ture. Inni warra gatamani, warra miidhamani, warra hawaasi isaan dagate isaan bira ture. Isaan waamichi keenyas garuma kana. Gara kanatti waamamne waamamuu keenya kana garuu hojiitti jijjiiruu akka dandeenyu Waaqayyo nu gargaara. Waan hundumaa olii hojiitti jijjiiruun sun immoo kan inni of keessaa qabu dubbachuu, hojjechuu of keessaa qaba. Yaadattuu wangeela Maatiyuus boqonnaa 25 lakkoofsa 35-36tti. Gooftaa Yesuus Kiristoostu waa'ee yeroo firdiidha, waa'ee dhuma irratti dubbata. Warra kaan maalitti jira? Yommuun beela'ee ture na nyaachiftaniittu. Yommuun daaree ture na uffachiiftaniittu. Yommuun rakkadhee ture na gaafattaniittu. Yommuun manadhaa ture na gaafattaniittu. Kan inni jedhu har'a Gooftaa Yesuus Kiristoos kan arginu kan tajaajillu nama keessaan qilleensa keessatti tajaajiluu hin dandeenye. Gooftaa Yesuus Kiristoosiin kan tajaajillu nama keessaan tajaajilla. Nama tajaajiluudhaan tajaajilla. Obboloota keenya warra naannoo keenya jiran tajaajiluudhaan tajaajilla. Kanaaf har'a waa'ee warra namoota hidhamanii yakka malee hidhamanii dubbachuudhaanitu Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin tajaajilla. Warra sagaleen isaanii dhaga'amuu dide dhageessisuudhaani Gooftaa Yesuus Kiristoosiin tajaajilla. Warra miidhamanii dagatamanii hiyyeessa namni daarii itti darbee jireenya isaa irraa fudhatee maasiin keef jireenyi kee irraa fudhatamuun sirrii miti jennee sagalee keenya ol kaafnee dubbachuudhaani Gooftaa Yesuus Kiristoosiin tajaajilla. Isaan kanarraa of qusachuun garuu jaallannes jibbines gara warra nama miidhanii nu godhu. Gara nama miidhanii yommuu nu godhu dhumisaa dhuga ba'umsa wangeelaa keenyatti miidhaa ta'a. Wangeela isa birmaduu nama baasutu wangeela isa ittiin nama cunqursan ta'a. Wangeela isa araara fidutu wangeela biraa ta'a. Wangeela ittiin nama miidhan ta'a. Waldaan kiristiyaanaa biyya keenya keessatti bu'uurri ishee inni guddaan, guddinni ishee irra guddaan yoo teessan ilaaltanii uummata warra dagatamanii wajjin turte. Guddinni waldaa kiristiyaanaa achi keessa dhufe. Oneesimoosiin seenaa isaa beekna garbicha. Nama namni gurguratetu hiyyummaa sana keessa utuu taa'u waldaa kiristiyaanaatii fi wanta Waaqayyo isatti kennee fudhatee hojjete. Warri isa booddee dhufan isumarraa fudhanii hojjetan. Warri amma jirus isaanumarraa fuunee hojjechuu akka dandeenyu Waaqayyo nu gargaara. Waan hundumaa ogummaa Waaqayyo nuuf kenna. Ogummaa isa kan nyaatan, isa ittiin dubbatan, isa ittiin dubbatanii dhageessifatan. Sodaa keenya mo'annee yaaddoo keenya hundumaa mo'annee inni kun hojii wangeelaa isa olaanaadha wanta ta'eef Waaqayyo nu gargaaru, Waaqayyo isinis gargaaru. Waamicha kee isa itti Gooftaa Yesuus Kiristoos waame sana jiraachuudhaaf mul'isuu akka dandeessuuf Waaqayyo yana isaa si babaayisu. Waaqayyo anaaf illee yana